haadha koo gubadhu si haa gubu maal na gubbiitu ni karaarra dhaabdee hin barbaadan oduu kee. Sangale? Wayyo! Faashinii adda addaa agarsiisu mooyi. Maal bareeddi manitti yaa Rabbii! Akkuma? Akkas jedhu miti. Namni jiraa edaa? Anatu jira harme. Gurbaa? Maal asii goota? Asiin shoo hojjedha. Shoon hojjedha? Maal shoo hojjedhu jettee haatee si ergitee? Nan balleessi harme. Lakkisarreen balleessine. Maal babbareeddii? Maal babbareeddii manittiinu? Ofii ani kan hin jedhu. Kan hojjettu kun akkasumatti bareeddi? Akkanumatti bareeddi. Kottu gaasa kaan immoo teenyaa sumna. Wayyaa? Akkamiifi? Akkamitti? Nagaadha ilma koo? Fayyuma. Jirtaa? Nagaadha. Hisho maal babbareedaa manni kee? Noori. Maal bareeda? Baay'ee malee. Akka malee bareeda. Gurbaa? Waan tokko sitti hima. Ila waan tokko otoo hin hubatin, waan tokko otoo hin ilaalin, waan hin taane akkan hojjenne. Tasuma harme. Sitti meereedha. Tasuma. Waan ati jette qofan dhaga'uu barbaada. Waan sabni kee jaalatu. Aadaa mimmiidhagoo. Ansafuu beektu ijoollee babbareeddu. Waan gaarii dhiyeessi. Ergaa uummata keef bareeda ta'u dhiyeessi. Ayyee. Dhageessa. Dhageera. Nyaattiyyee kan taane garuu. Lakki. Nyaattiyyeen tokko waan hin taane laal. Tasuma sanan ta'u. Maallaqaaf jettee waan hin taane mana bareedaa kana keessatti hin hojjetin. Ayyee. Of eegi. Akka haadhaattis si gorsa. Waan babbareeda wanna uummanni jaalatu hojjedhu. Wanna uummanni barbaadu dhiyeessi. Namoota uummataaf ergaa hedduu ergaa babbareedduu fakkeenya ta'an kana nuu dhiyeessi. Ishoo jabaadhu. Guddadhu. Eebbi haadhaa cimaadha. Naa jiraadhaatis. Hojii cimaa hojjedhu. Ishoo. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya artistii isin baay'ee jaallattan nummoo ijoollummaa keenya irraa kaafnee waggaa 30 oliif diraamaawwan fiilmiiwwan akkasumas tiyaatira Oromoo irratti daawwachaa guddan Abbabachi Ajjamaa na cinaatti argamti meeshii waliin immoo turtii taasifnu hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa isiniin jira baga nagaan dhufte Abbabachi Ajjamaa. Baga nagaan dhufte. Cheers. Itiyoo Teleekoom baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Abbabachi Ajjamaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Ajjamaa jechuun maal jechuudha? Ajjamaa jechuun jamaa kan jedhu irraa dhufe natti fakkaata akka abbaan kun natti miti. Nama baay'ee irraa jechuudha. Nama baay'ee irraa. Jamaa. Egaa Abbabachi Ajjamaa maqaan keessa baay'ee maqaa addaati. Namni hedduun immoo yeroo dheeraadhaaf nu gaafachaa ture Abbabachi Ajjamaa nuuf hiddan malee nuun jechaa turan. Keessumaa immoo bara kana erga irreecha irratti wal arginee gaaffiif deebii baay'ee gabaabduu taasifne asii Abbabachi Ajjamaa dhuftu malee siin jechaa turani. Garuu si argachuun iyyuu baay'ee ulfaataa ta'eera. Ati siin jirtu hin mul'attu eessatti badde Abbabachi mataan ishee argachuun iyyuu nutti ulfaateera. Mee daawwattoota keenyatti yoo himte. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Waggaa kana guutuu isaa jechaadha bara 16 sirbayyuu intarviitti gadi hin baane. Intarvii nama baay'een nu amuufate. Kanaanuu amma dhiifama gaafachuun barbaada. Carraa kanaan dhiifamaan jedha gaazexeessitoota hundaan. Maaliif yeroo baay'ee waan tokko otoo hin hojjetin callisteetuma haasa'uun xiqqooshii nama mufachiisa. Xiqqooshis nan uffisiise. Haasaan xinnoo haasaan hin baay'ate. Miidiyaa kanarrattis sanarrattis isuma haasofta. Yeroo tokko haasaan yoo baay'atu nama mufachiisa nama nuffisiisa. Kanaafan anis xiqqooshii mee wayiin hojjedha otoo hin hojjetin akkasitti haasa'uun kun gaarii miti kan jedhuun
erga takkaa dhaabee waggaa tokko guutuu jechuudha. Maarree garuu dhiyeenya kana hojiilee aartii adda addaa irrattis baay'ee si argaa hin jirru. Maa inni warra daayirekti godhan piroodiis godhantu si hirmaachisaa hin jiru moo situ irraa baqate moo maali hojiiwwan aartii amma akkati jette Abbabachiin kan gaafannu nuti akka Gammadaa Shootti fakkeenyaaf aarsaati aartii Oromoo keessatti waggoota dheeraadhaaf kafalaa turte mataan isaa gaafatamee fi dubbatamee waan dhumu miti. Hojii haaraa yookiin fiilmii haaraa sirraan eegnu ammatti jechuu kooti. Sunuu uummanni kee sirriitti beekuun waan irra jiraatuuf garuu dhiyeenya kana hojiilee aartii baay'ee irratti si argaa waan hin jirree fi rakkoon kun maali hojii wal qabateeti dulluma ta'a laata? Egaa dullumtis jirti. Aartistiin immoo dulluma hin beeku. Dulloomuun hin jiru. Dulloomuun hin jiru. Gaafa dulloomes akkuma dulloomaatti hojjeta. Akkuma dulloomaa sanattis amma gaafa dirqamni si qabdee duutee addunyaa kanarraa boqottetti inni hojjetta. Garuu maayinni hojiin akka duriis baay'ee hin jiru. Ani hojii didee dhiisee sotoo hin ta'in hojittumtuu akka durii hin jiru. Hojichumtuu hin jiru. Tiktookii fi wanni kana malee hojiin hin jiru. Tiktokii qofa jira. Isarratti immoo ani baay'ee xiqqooshii baay'ee waliin jaalannu. Garuu badees hin bannee bara jira. OBN irratti akkuma nooyyee ta'ee diraamaa namalee irratti jira. ETV irrattis immoo diraamaa Simboo. Simboo, okay. Simboo irra jirtedha. Itiyyee. Okay, itiyyee. Oh. Bashoo achirrattis jirti. Inni dhaabateera amma dhumeera na fakkaata. Siiziniin kun dhumeera. Tana lamaan irra jira. Garuu akka durii akka uummanni barbaadu sanatti hin jiru dhugaadha. Yookiin immoo kaaraakterii ati amma taphachaa jirtu tarii uummata biratti jira miti. Amma uummanni yeroo tokko tokko sitti aaruu qaba yookiin si jaallachuu qaba. Akka jiraachuu kee sirriitti arguudhaaf. Kaaraakterichatu siin taane laata sirriitti waan uummanni jiraachuu kee sirriitti arguu akka danda'u taasisu. Kaaraakterichillee isa bashuurratti xiqqoodha. Yeroo baay'ee na gaafatu iyyuu maa inni takkittuma laallamtee otoo sin quufiin daftee too baddaa naan jedhu. Biljetteetuma darbita akkanumatti. Akkuma TikTokii wayii ta'etti jechuudha. Gabaabduu madeeqaa tokko. Gabaabduudha. Akkuma nooyyeen immoo maan jettu amma. Isarratti yaa uummanni keenya xiqqooshii baay'ee ilaalaa hin jiru fakkaata. Na gaafatu ennaa na gaafatan ittiin hima. Amma baay'ee ilaalaa hin jiru na fakkaate uummanni keenyas. Karaa TV fi karaa onni kana isa sana caalchifachaa jira natti fakkaate. Egaa abbeeni gama akka sila jettee amma gama TVdhaan kana hunda jirta. Garuu gama TikTokii fi Facebookii maarree kana jiru. TikTokii ilaaltaa garuu? Ilaalu. Ilaalusi. Xiqqooshii mee fooyya'inni alaata jedhee xiqqooshii nan laala. Nan seenta jechuudha. Nan seenaa xiqqooshii suutuma jedhee nan laala ijoollee wajjin wallaaluu deemtee waan gaariis jira. Irra caalamoo kan jiru waan faayidaa hin qabnedha. Faayidaadhaan ala. Kanaafuu maafan yeroo koo sanarratti guban jedha. Atoo TikTokii qabda akkaawuntii TikTokii irratti waan adda addaa diraamaawwan adda addaa hojjettee uummata biraan geessu qabda. Yaaleen beeku. Maaliif yaaltee hin beektu? Amma chaalenjis gochuu barbaada. Addunyaan kun jijjiiramaa deemas. Atiyyuu beektaa bara dukkanaa sanarraa kaaftanii waan adda addaa keessa teknooloojii adda addaa keessa baatanii sadarkaa amma kaameraan irra ga'e kan argitanitu yeroo ammaa kana immoo namni moobaayilii dhuma isaatiin kaasee namni aktiingii yookiin immoo taatummaadhaa fi waan gaarii qabu tokko kaa'eema waan bareedaa isaa hojjete gabaatti baafachuu danda'a. Atoo keessa kee jira ogummaan kun ogummaa keeti. Maaliif ogummaa kee kana immoo waan karaa viidiyoo gaggabaabaa kanaan agarsiisuu akkamitti hin dandeenye. Haala editingii isaa maal isaa si danqe moo pilaatfoormii kanarratti hojjechuudhuma iyyuu si jibbisiiseeti. Duraanillee na jibbisiisaa jira. Amma garuu gaaffii uummataan natti baay'ate. Maafii ati isa durii sanas hojjechaati safaa gallakkisaati maaliif yuutuubii irratti hin gallakkistu? Abbee achirratti si dhabnee jechaa jiru. Kara fuulduraa meegaa na yaala xiqqoo. TikTokii kana? Amma TikTokii isa taaptaabii dhiisuu dandeessa. Isan barbaadu. Isa taa'anii taaptaap jedhan dhiistee garuu waanuma diraamaa bareedaa isaa waan ergaa qabu gaggabaabduu kana aktingii kee bareedaa kanaan yoo uummata bira geesse caalatti immoo uummanni sirraas barachuu danda'a siifis bakka guddaa qabaachuu danda'a. Dhugaadha. Ishii gara fuulduraatti na yaala jedhee. Egaa ati aartistii hangafa mee waanuma
diraamaa taatummaa gara aartii kanattiyyuu akka ijoollee taateefaa gaafa laaltusi maaltu gara kanatti na seensisuu danda'a jettee turte yookiin immoo namni fakkeenya siif ta'e wayiifaa jira abbee. Anree karaa aartii kanaani namni fakkeenya naaf ta'e sin jiru. Hin jiru namni hunduu. Ani aartistiin ta'a jedhees. Ati fakkeenya nama baay'eedhaaf taate malee. Aartistiin ta'a jedhees yaadeen beeku. Aartistiin dubartiyyuu namni si dura akkanatti beekamtu faayyuu jirti turte I don't know ani yaadadhu. Baay'ee hin hordofne baay'ee sin hordofu baadiyyaan ture baadiyyaadhaan immoo gara neennaan dhufu baay'een saalfadha namatti gadi hin ba'u. Fuuluma nama fuuldura dhaabbatanii maasa'uyyuu. Hin jaaladhu nan sodaadha warruma koo maatii koo biratti diinqan ta'a malee. Ija laaftuu wayii turte jechuudha. Baay'ee. Akka tasaa adaadaa koo biratti hin guddadhe Finfinnee adaadaan koo na jalaa boqatte. Boqannaan na dhukkube akka malee nan gaddee achumaan hiriyaan koo takka mee kootu hojii barbaanna itti otuma deemaatii jirru beeksisa arganne aadaa fi turizimii jedhama aadaa fi ispoortii jedhama innaa san. Kan Finfinnee moo kan Oromiyaa? Kanuma asii kan Oromiyaa aadaa fi turizimii ammaa jechuudha. Beeksisa baasee tiyaatiraa fi ogbarruu barsiisnaa han jedhu. Isa laallee kootu kana haa barannuun an jette. Maaliin itti godhan jedheen? Diraamaa hojjanna kaanaan jette. Ani hin jedheen. Haa ta'u mana teessee boorra kootu gadi baaniitu achi barannee dhufna naan jette. Otumatti fufnu achumaan hojiin nuu kenname eebba irratti. Eebba sanarratti gara laafettii wayiitii nan hojjedhe. Obbo Diimaa Barraa yeroo hundumaa maqaa isaaniin kaasaa yeroo hundumaa. Obbo Diimaa Fatuu sin leenjise? Eeyyee isaantu nu leenjise. Biiroo aadaa fi turizimii duuban taa'a. Dudduuba akka namni nan agarra. Isaan immoo duuba isaanii na kaasu waan beekaniif. Ija laaftuu waan ta'eef kootu fuulduratti akkanatti haasa'imee akkas godhimee jedhu. Maal qaba jaarsuma kanatu narraa guddise. Maaluma gochuun bakka kana fa'aa dhufee jettee fayyaddeetta? Guyyaan itti hafufaa jira. Isaan sodaa. Amma innaa naa galu isaan eda'anaa jecha innaa sanaa akkan gadi ba'ee dubbadhu akkan aartistii ta'ee maqaa guutuudhaan waamamee abbee ishii cimtuu amma hojjettu tana namni leellisu tana kan na taasise obbo Diimaa Abarraati. Egaa obbo Diimaan asittis isaanis keessummaa keenya turani nama aartii Oromootiif bakka guddaa. Hiriyaan keessunoo aartii Oromoo keessa jirti moo baateetti? Nama amma jirtu? Hin jirtu ishiin. Hin dhifte? Amantaa kiyya wajjiniin kun waliin ta'u waan ta'eef ani nana faayetti ana achitti na galchite. Isheen hin dhiifte? Hin dhiifte. Ani ittan fufee? Nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudha. Ani ittan fufee kinoo ammoo ana keessa hin jira shi yaadachaa. Egaa baadiyyaadhaan dhufe jettee Finfinneetti guddattee baadiyyaa eessaa dhuftee dhaloonni kee haalli guddina kee waggaa meeqatti immoo Finfinnee dhuftee mee akkam ture isa xiqqoo duubatti deebitee akka nu yaadachiiftu? Ani lixa shawaa aanaa dandii ganda qonnaan bulaa diimtuu burqaattiin guddadhee achumattiin dhaladhee saniin booda karaa waggaa 15 kana innaa ta'u Finfinneetti dhufe. Finfinnee dhufe. Waggaa 15 taate? Ijoollummaadhaan. Asitti waggaa 15 iyyuu guutu. Duraan dhufeera lammaffaan immoo dhufe waggaa 15tti deebi'ee dhufe. Duraan firuma dubbisuu dhufte? Lakki haa dhuftu asitti haa barattu jettee adaadaan koo na fidde. Achi abbaan warraa adaadaa koo na rukute. Asitti? Konkolaataa akkasii innaa deemuu mucaan kan isaanii jira. Kan adaadaa kooti isa baadhee dhokadheen sin jechaati taphachaatti jirra. Asin ce'aa achiin ce'aa gidduutti nu rukutee oolle konkolaataan. Yoo sana fuudhanii kabalaa natti cufan. Anammoo warri koo na kabalee hin beeku baadiyyaa. Maal akkanatti nama dhaani warri magaalaa jettee? Akkamitti akkasitti na kabalan jiraadhaan na kabalee yookiin elektirikii kanan qabadhaa yookiin ammoo biyyatti na deebisin jedheen. An du'uu mannaa jennaan geessitee na deebistee. Gara biyyaatti deebisee? Achi immoo xiqqoo ture ammas dhufte ishiin. Dhufnaan immoo ani baadiyyaa kanan taa'u sibira deebi'uun qaban jedheen. Achiin booda asumatti hafe. Egaa umurii ijoollummaa sanaanii magaalaa kana keessatti dhufte ijoolleen yeroo baay'ee Oromiyaarraa yookiin bakka baadiyyaarraa Finfinneetti ijoollummaadhaan yeroo dhufanii afaaniin liqimfamuun jira. Afaanii Oromoo dagachuun yookiin dagachuullee yoo baatanii waan aartiif ta'u waan gara kan hanga kanatti guddatee sadarkaa aartii Oromootiif ta'uu danda'u qabaachuu ankee akkamittiin dhiibbaa sana jalaa ooluu dandeesse akkamittiin afaan kee qabattee duudhaadhaan eenyummaa keetiin hanga har'aa sanatti ijoollummaa sana tun gowwoomfamiin jechuudha. Ani adaadaan koo kan na guddistee Dasuu Badhaanee jedhamti baay'ee sabboontuudha.
afaan ishiitti haasaa ishiitti duubatti hin jettu. Otuma tuni Oromoodha akkamitti afaan Oromoo dubbatti jedhanii otuma ishii reebanillee inuma haasofti. Maatii keessattis ishiinis in haasofti. Ishumarraan anis qabadheetoo guddadhe. Kanaafuu mana keessattis ta'ee alatti haasa'aatuma deemna afaan Oromootuma arrabsamnu. Haasa'aa deemna yoosuu asis dhufee afaan Amaariffaas nan dhibne afaan Amaariffaas na barsiisti isa kanas na barsiisti yoosuu dafeen qabadhe afaan Amaariffaan eenyumtuu Oromoodha naan jedhu gaafati dubbatu gaafa nani dubbadhu xiiqidhaan sanas baradhe kanas qabadhe lachanuu wal qixaan ijoollummaa keetti erga Finfinnee dhuftee yaadannoo jabaan wayii tarii waan nu seeqachiisus ta'uu danda'a. Finfinnee kana keessatti akka ijoollee Oromoo baadiyyaatti dhufte tokkotti waan ati hin irraanfanne waan si mudate jira? Waan ani hin irraanfanne bishaan waraabii naan jette baambaa waraabii fidii naan jette gaaf tokko na agarsiisterti. Sanii boodaan taphatti goree irraanfadheera. Amma ishiin foddaarraan na laalti beekaa na ergite deem bishaan fidii koottu naan jette. Nan banee naa cufamuu dide. Baambaan yaa'ee inuma tortore akka malee biyya guutuu jala lolaas shurraabii koo baasee tanan nan hidhe gitti godhe afaansaa gitti godhe hidhanis inuma keessa fullaa'e bakka yaa'e akkam godhu wallaalee akkan hin jenne wallaalee jechuu sana hin barbaanne natti kolfu kanaafuu akkam godhu achumaanaanis magajabe sana dhoqqee sana dhagaa keessa kaa'ee tanan afaansaa tasii cuqaale innis keessumaa yaa'e kanaan achi kutee hin ba'e bakka. Hin baqatte hin baqatte. Garuu ati laga keessatti guddatte hayaa'u jettee akkamitti hin dhiifne? Lakki maaliif gannaqxee naan jedhu xiqqoo ishii bishaan bu'e achi bakka kireeffanne sana jaartiin inni iyyiti bishaan kana sassatu baay'ee bishaan gandi namme jedhu jaartittii sodaadhe kanaafuu akkam ta'u. Baduu qofa kan ta'e. Nan bade gaa hin cabimuu maa hindi jedhee tanan gatee bade ishiin idaanatti kolfaa turte yoo suuddaftee isa cuftee anaan naqabdee na galchitee akkana godhii sitti agarsiiseera miti akkana dhanaan jettee natti agarsiistee yoomiyyuu san irraanfadhe. Gara aartii kanatti immoo gaafa deebinu diraamaa jalqaba faattiin gaafa eebbifamtan faa aaktitti goote faa yookiin kan sammuu kee keessa faa jira yaadattaa? Ani diraamaan inni irraanfanne keessaa tiyaatiraan calqabe aartii kana. Tiyaatira Addee Bashuu jedhu tokko. Addee Bashuu jechaan kan gaddee wajjin hin gadditi. Kan gammadee wajjin hin gammaddii. Kan wal dhabee hin araarsitii. Baay'ee niitii miskiina wayiiti. Ishii akka malee hin jaaladhaan ishii hin irraanfadhu yoomiyyuu. Aaktingii ishee faa yaadatta ammatti tu'amma waanuma bo'oo lamatti nuu jedhifaa siin jenna. Eeyyee ishii irraanfadhu. Mee dhaggeeffannu haadha Bashuu. Haadha Bashuu? Addee Bashuu. Addee Bashuu. Mulgeetaa Baalchaa Boodhasaa Daadhiinaa guutuu isa wajjin hojjannaayyuu amma in dhufa inni hoteela wayii keessa kan keessummeessitu kan biraati. Istun immoo jaartiin diinqa jirti kushinaa keessaa dhufte. Biddeen afaa maal faa tolchitee akkana gadi baatee innaan namni wacu mucayyoon hin jirtu. Achumaanaan jiruu namni asii keessummeessu jennaan jira maal barbaadde ilma koo jettee achumaan jedhee fuunfate jaartii caccabdu wayii baal jetti aaraa taasii badeesii jedheen muunan si godhe ilma koo waan nyaatamu moo waan dhugamu sii kennu maal na jalaa taate jedheen ofirraa ari'a. Ishiin nama rarti baay'ee. Baay'ee waan dhugaa dubbachuuf waan hedduu nama mararu. Egaa taatummaan yeroo baay'ee kun waan nama mararu qaba waan immoo tasuma immoo akka namni si jibbus si taasisu qaba. Taatummaa kana keessattiyyuu dhaabuun qaba kana booddee guyyaa har'aati jalqabee taatummaa kana itti fufuun qabu faa jettee murtoon si murteessisee faa jira. Kan na murteessise yeroo tokko immoo faallaa saniiti. Haadha biddeenaan ta'e dammashii. Haadha biddeenaa ta'een hojjedhe achirratti baay'ee niiti hamtuudha. Hamtuu badduu takka isheen. Achumaan isa hojjedhee yoon ba'u mana biyyoolessaa Beeraayi Tiyaatira achitti hojjannaa hojjedhee tanan namni otoo hin ba'inan
dafee wanna bututtuu wayii yookiin waan ta'een shafaffanadhee dafee too duubaan hin Maqatti ba'a. badde. Maaliif hin ajjeesu? Najjeessa isa ishiin jedhu dakaan na eegaa jiru. Yaa namni Achii nan ba'a. miira hin taane Miira keessa seena keessa yeroo galee sana. akka malee kan ishii jibban jira. Eh. Obboleessi koo mataansaa siyaa gombisu bakki jedhu jira. Wii egaa sii jedhamu na laalee rifateetoo ishitti gombisee shumaa balleessee kan naan jedhan jira. Achi maalii ani utuu natti hafee kana kanuman siqiqaatii deemaa guyyaan itti jedhee tootti gadde isadha. Karaa irratti faa kaaraakterii ati hojjetteeni ishee sana dhaqsheen kun jedhanii balaan faa sirra ga'ee jira yookiin namni miidhaa sirra geessise faa. Jaarsi tokko jiru anaa Yeeshii Raggaasaa fi Hannaa Mokonnin taanee deemna. Dibaabee guddaa isaa qabataniiru jaanxalaa jechuudha. Nama dheeraa akka keetii kana isaan akkasuma nu fuuldura dhufanii akkasuma natti qaban jaanxilicha. Maali abba maalan isin godhan jedhee ijji kee abadu ammas jibba basti na laalta naan jedhan. Maal abba maalan isin godhe anoo isin hin tuqne isintu barna durseetoo dhufee na fuuldura dhaabate. Maalan isin godhe dherri fadhe. Achumaa Yeeshii Raggaasaa dhufteetuma akkanuma na qabdee meekoottu as darbi hojii keetii afachuma jette. Maal isin gootee abba jennaan maal ishiin nan godhin. Oromoon hamaa akkasii kanan qabu ati hammeenyi makana eessumaa fidde. Eessuma walitti guuttise. Eessumaa fiddee isa dhufte. Jedhan. Wuy isaa yeeda maaloo hojiidha barinni suni diraamaadha jette. Ta'uusaan maa beekamu. Silaa jakee kanaan si baasaayyuu garuu maalan godha. Ija Oromooti. Sin jaaladha. Garuu lammata hojii sana akkan hojjenne haadha biddeena taatee naan jedhan. Yaa yeroo baay'ee amma namni kaaraakterii namni ittiin si beekusi nuyi ijoollee taanee kan ittiin si jibbaa turre kaaraakterii haadha buddeenaa nama hamtuu wayii fakkaata. Dhuguma garuu abbeen hamtuudhaayi. Egaa isa Amma kun kana uummatatti akkati himattu barbaanna. Akka kaaraakterii irra jirtu sana taatoo taatee taphattu sana moo dhugaadhaan amallee abbeen sirriin isa kami. egaa ni hammeenya sana namuma hamaarraa laalee tanan akkama kan nama godhan keessattuu haadha biddeena baay'ee hordofuun jaaladha. Isaanuma hordofee isuma dhugaa sana ta'eetu hojjedhe anis. Malee ani hammeenya akkasiis egaa ati of ibsiirra immoo uummanni sin na wajjin jiraatus uummanni na laalus murteessuu danda'a malee ani hamtuu akkasii. Hiriyoonni kee baay'een isaanii abbeen isheen diraamaa fi abbeen isheen dhugaadhaan lafarra jirtu completely nama garaa garaati. Abbeen isheen kun ishee garraamii ishee nama wajjiniin boosu ishee nama wajjiniin ootu waan namaatiif waan gaarii yaaddu kaaraakteriin kenname yeroo tokko tokko garuu warri diraamaa barreessan kun sammuu barreessitoota gaafa laallu nama hamtuu wayii yeroo barreessan waanuma abbee laala. Anuma yaadatu. Lakkiin jedhamu maal waanuma gaarii tokko naa kennaa kan abbee situ kana nuu baasa bara. Maaloo isa kana hammeenya sana abbeedha sana kan hojjetu abbeedha jedhu. Ijoollee maaloo nama fuuldura dhaabachuu dadhabee waanuma biraa naa kennaa kana naan kennina. Maaloo abbee kan baasu kan jiru bara. Isa kana sumatu hojjechuu qaba naan jedhu. Akkuma dirqamaa godhaniif diraamaa. Diraamaatti baay'ee immoo ittiin jaallatamte immoo yookiin namni baay'ee ittiin na jaallate kaaraakterii koo hammeenya koo sana dagachiisee jettu jira diraamaa. Wai ishiin himmaa hawwanii. Hulluuqoo. Hulluuqoo irratti tiyaatira hulluuqoo. Ishii dhagaa giftii koo ishii hawwanii maraattu. Hulluuqoon yeroo lama sadii ilaalchiftanii galma tiyaatira biyyoolessaatti eegasii garuu achumaan hafe. Achumaan hafe. Hafuusaatti baay'een gaddaa. Otoo xiqqoo shirree uummanni keenya laalee barumsarraa argate waan gaarii ture. Akka seenaa dhugaati. Hojiin sun seenuma dhugaati. Achirratti immoo wanna na quunname tokko jira iyyuu. Tiyaatirri sun sanbata eebbifamuudhaaf ani roobii fi kamisa nan kufe. Akka malee miidhame. Akka malee ta'ee dhiigni koo akka malee dhangala'e. Kanarra qopheessitoonni achirratti qopheessan Magarsaa Kumaa fi Humneechaa Saffaa turan. Baay'ee gaddanii uummanni yaamameera. Waltajjiin sun irratti eebbisamuu fi akkamaa godhan nan dhufan jedheen. Nan dhufa nan hojjedhan jedheen. Gaafas akkuma na akka kanatti si dhukkubee kuftee. Akka malee kan jilbi koo fi lukti koo akka malee miidhame. Achumaanan hospitaalli Beeta Zaattaa jira. Achin deeme.
achi deemnaan dhagan dhiiga koo narraa dhiquu dhiisee maaloo dafii dhiiga koo narraa dhiqii sukkaaran qabaa. Lakki sukkaaran qabaa dhiigni kee baay'een dhangala'inaan jedhani madaa kana dafiitii naa gogsiin jedhee sukkaarummaa kaan labbish iska moota yadarsaa iska moqoraxa yadarsaa naan jedhe. Kan na kutu jinniidha malee rabbi nan kutu. Sirumayyuu hin barbaadu siin. Namni biraa honaa dhaabatee naaf haa dhaabu ija kee arguun barbaadu jedheen. Mucichaan achumaan dubartii wayii naa ashagdee dhiiga sana narraa dhaabadee ba'ee eegasii ani hospitaala sanatti hin deebine waaqayyos na fayyisee hin gogee torban isaatti ammas idduma sana lukuma sana bakkuma sanatti ammas nan kufe. Maali wanna akkana? Ani maalan beeka kana jinniitu hordofee garuu nammoo wadhee. Nama ajaa'iba. Egaa addunyaa diraamaa keessumaa immoo addunyaa tiyaatiraa keessatti hiriyaa koo tiyaatira barate tokko wajjin haasa'aa ture. Namni tiyaatira hojjetu eessayyuu deemuu hin danda'u. Dhukkubsachuu hin danda'u naan jedhe. Utaalloo dhukkubsachuun hin danda'amu. Nama tiyaatira hojjetta taanaan keessumaa tiyaatira torbaniin mana sinimaatti yookiin mana tiyaatiraatti agarsiifamu hojjechaa jirta taanaan utaalloon si dhukkubuun hin dandeessu yookiin daftee of fayyisu sagaleen kee jijjiiramu sagalee kee balleessu akka barbaadde akka nama kan biraatti waan barbaadde ta'uu hin dandeessu jedhe. Koomitimentiin yookiin immoo akka kanatti hojii ofii hojjetanii ummataaf of eeggatanii hojjechuu kana keessatti kunoo hankeessa immoo fakkeenyummaa guddaadha akka kanatti dhiigaa akka kanatti rakkoon sirra ga'e waltajjii irratti maaliin godhe gaarummaan isaa kaaraaktarittii sun takkatuu maraatti takkatuu ofitti deebitii imboosii iniyyiti maaliin godhe kophee keewwachuu hin dandeenye koongoolleen keewwadha innaan keewwachuu hin dandeenye nan tarsaase naxalaa caammaarrattiin wadaroodhaan hidhe. Carqiidhaanaan hidhe madaa sana akkana jalaan tuqne itti raree tanan dhiigni sun akka wanni hin jenne faashadhaan raree tanan nan hidhe madaa koo sana akkan tuqne innaan itti deemu dhiigichi iyyaa akeechaa caq jedha akkasumatti maraachaa akkasumatti bu'aan irratti hojjedhee homaanatti fakkaanne kanarraa achirratti hojjannee hojii sun baay'ee bareede anaaf seenaa dhugaadha wanni sun. Tiyaatiruma afaan Oromoo keessaa tiyaatira baay'ee bareeda. Nuti sangammatti yaadannu keessaa tiyaatira baay'ee namatti tolu. Bara dukkanaa sanayyuu gaasin bara fagoo sanayyuu tiyaatiroota diraamaawwan akkasumas fiilmiiwwan adda addaa irratti yeroo hirmaattan keessumaa diraamaan isin dhangaa fi akkasumas immoo waltajjiilee ayyaanaa hedduu irratti bakkoowwan adda addaa Oromiyaa keessa deemtanii yeroo hojjetan bara sana maallaqni isinii kaffalamu maallaqa xiqqoo ture jira. Maallaqi ati guddaan yeroo sana sii kaffalame yookiin yaadattu baay'ee sinaasise amma har'a baay'ee nuttis dinqii ta'u maallaqa meeqa fa'aa isinii kaffalamaa ture? An jalqaba tiyaatira aseenaa hojjennu TV'n deeminaa nuun jedhu maaliif waltajjii irratti tiyaatira sana innaa hojjettan xiqqoo ishii gadi bu'aa achirratti namni siin quufaa nuun jedhu. Dhokachuu qaba namni tiyaatiraa jedhu achi immoo Saamu'eel Dhaabaa innaa sana kan jiru. Saamiin immoo kootuti hojjedhu asii sadiraamaayii naan jedha. Calqaba achirratti Dajanee Guutamaa fi Saamu'eel Dhaabaa calqaba achirratti akkan hojjedhu hojii tokkotti na hidhan kan facaasan kan jedhu tokko. Isaan otuma na deddeebisanuu achirratti na argitan. Achi dabalaniiti kan maallaqa sana kan na barreessan birrii 60. Birrii 60. Guddaan kan naa kaffalame birrii 60. Malee sana dura kan kaffalamu 20 fa'aa 30 fa'aadha. Garuu anaaf dachaa naa kaffalamu isaati. Akkaan achitti hojjedhu. Akkatti achi turtuuf. Mana tiyaatiraatti? Mana tiyaatiraatti qarshii 18. Qarshii 30 deemnee fiildiyyuu deemnee. Fiildii fagoo kan tiyaatiraa miti fagoo naannofne daawwitii jireenyaa hin jedhamu amma akka jiru naannoo Oromiyaarra naannofne. Waldaa misoomaa Oromiyaa an jedhu wajjin. Innaa sana kan nu kaffalamu birrii 18. 18. Achi qabaas qabaan qabu. 18. 18. Ani abbee dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan garuu warqii bitadheera. 18. Oh meeqaan gurgurama warqiin yeroo sana? Ani yeroo sana beeku maaliif innaa deemnu affeerraa jira. No gujii deemte bitte jechuudha warqee sana. Ani asuma Finfinnee dhufee bitadhe. Nurraa hafee. Achi toriin baaftan miti ree? Hin baasnu yeroo baay'ee hin baasnu affeerraan jira yeroo baay'ee. Sireessinii qabu wal tokko tokko. Baay'ee uummanni waan jaalatuuf hundumtuu baasii baay'ee hin baasnu.
Isumarraa nu hafee warqeetti bitadheera. Warqee birrii kudha Warqee saddeet mormaa walitti isa maal qabatanii fakkaatu? birrii kudha saddeet walitti qabatanii warqee bitachuu jechaadha. Ani ijoolleen ture jechuudha akkas taanaan miti. Ani ijoolleedha. Akkasumatti naafa qabatamu. Inni kaan gaafa ijoollummaa sana gaafa dukkanaa fagoo sana gaafa dhangaas gaafa kunoo tiyaatiroota amma jennu kana maallaqa xixiqqaa birrii kudha saddeetiin 30 hojjechaa aartii Oromoo garuu as ga'uu qaba jettanii achi keessatti cichitanii hojjechaa turtan. Maaltu akkati cichitee dhaabbattee hojii kana hojjechuun qabaa? Maaliifan hojii biraan hojjedhu? Maaltu na cinqe? Waan kun maallaqa hin qabu jettee abdii kutattee akkamitti keessanii maaltu cichitee akkati dhaabbattu si taasise abbe? Oromummaa koo. Maaliifi Oromummaan yeroo durii sunii fi kan ammaa kun waliin gitu. Amma akka barbaadde dubbattee bakka barbaaddetti hojjettee bakka barbaadde afaan keetiin bashaaddee haasoftee deemta. Yeroo sana garuu afaan Oromoo dubbachuu miti maqaa afaan Oromootiin maqaan kee hoo jira taanaan sin dabarsanii sin deemsisan. Mana barumsaatti illee dhiibbaa qaba. Dhiibbaa guddaa qaba. Kanaafuu maaliif nuti kana sirriitti hojjannee aadaa keenya seenaa keenya mul'isnee yaa miidhamnu? Maaliif nuti kana mo'annu kan jedhu sana laalla malee maallaqa kana naa kenname kanaan itti bashannana kanaan itti uffadha kanaan itti nyaadha wanti jettu hin jiru. Guyyaa ciree fi laaqana kee irraanfatturree jira. Maaliif kaayyoo keetiif achirratti wallollee kana bareessinee sana bareessinee keessayyuu dhangaa keessatti hojiin amma asitti hojjetame har'a waltajjii kanarratti hojjette taanaan borummoo waltajjii biraatiif yaada kan biraati kan fiddu. Yaada kan biraati. Fakkeenyaaf amma dhangaarratti ayyaana tokko yennuu deemnu hojii 7, 8, 9 faadha waltajjii tokko irratti agarsiisnee kan dhufnu. Tapha gaggabaabaa jechuudha. Inni sun afaan Amaariffaan hojjetame taanaan xiqqoo wal fakkaata taanaan in hojjetamu ijoollee biraa dhangatti. Kuni Amaariffaa irratti hojjetameera. Kuffisuudha. Kuni kanaan dura Oromiffa keessatti hojjetameera hojjanneerra. Kanaan wal fakkaata in kuffisna yaada biraa uumna. Waan haaraadha. Naannoo kanatti maal ni rakkinni isaa? Naannoo sanatti maal inni rakkinni isaa? Uummanni maal barbaada? Ergaa maalii dabarfata? Rakkina maal qaba? Maal mootummaadhaaf dabarsinuuf? Maal immoo deebisnuuf? Akkamitti haa gaafannuuf kan jedhu sana irratti wal nyaannee warreebnee waan gaarii hojjannaa yennaa baanutti abbaan wal lolli sunis abbaan wal jedhi sunis wal hammateetuma deema. Maaliif hojii irratti wal lolla waan hojiin keessanis immoo yeroo sana bareedaa ta'ee ba'a. Kanatti bareede. Irratti xichinee kaayyoo keenya kana nyaanna kana dhugna otoo hin jedhin fuulduratti ani wanni hedduu na ajaa'ibu dhugaa dubbachuudhaaf yeroon garee keessan hundumaa miseensota dhangaa yeroo sana turtanis aartistootuma durii keessumaa diraamaalee fiilmii Oromoo irratti warri jirtan otoo jarri kuni yeroo sana aarsaa kaffaluun irra jiraatu kaffalanii diraamaa kana hojjedheen fiilmii kana hojjedhee maallaqan argadhatu hin ta'in aadaa koo duudhaa koo eenyummaa saba koon agarsiisa jedhanii otoo isaanii murteessine ta'ee wannumti Oromummaa jennee amma dubbannu kun iyyuu jiraa laata jedheen shakkaal tokko maaliif dhiibbaa guddaa waan qabuuf jechuudha. Akkati jette Oromummaa keenya irratti nus Oromoo taanee akka sabaatti dhaabbachuuf eenyummaa keenya sabboonummaa keenya akka eeggannuuf waan baay'ee nu gargaare. Keessumaa qabsoon Oromoon geggeessaa ture keessattis gahee olaanaa taphateera aartiin. Hangam gargaareera jettanii yaaddu sin qabsoo saba kanaatis aadaa duudhaa eenyummaa saba kanaa tursiisuu keessatti aartiin keessumaa gama tiyaatiraa illee baay'ee hin qabnu dubbannaa garuu gama tiyaatiraa diraamaawwanii fi fiilmiiwwan adda addaa xixiqqaa ba'anii kana hojii wal qabate hammam gargaareera jettee yaadda? Ani wanta sana bara sana hojjannee asiin ga'uu keenyaa fi waanan itti boonu qaba. Maaliif? Yeroo sanaa riqichi hin jiru, daandiin akkas bareedu hin jiru, manni barumsaa hin jiru, deessuun kan itti deessu manni yaalaa tokko hin jiru. Bakka kun hin jirretti daandiin asitti akkana rakkina qaba kun hojjetamuu qaba. Rakkina akkanaatu jira, manni barumsaa hin jiru. Kanaafuu ijoolleen hin baratin immoo akkamiin jiraachuu danda'u? Doofanii hafuu hin jira. Kanaafuu manni barumsaa ijaaramuu qaba.
bakka bishaan hin jirre bishaan biyya kana hin jiru bakka kanatti bishaan hojjetamuu qaba. Ergaa sana hundumaa dubbannee mootummaanis akka dhaga'u goonee uummannis akkamitti kana ergaa kana dabarfachuu akka qabu akkamitti immoo walittis gurmaa'ee mana barumsaa sana abbaan qabeenyas ta'ee uummannis ta'ee akkamitti ijaarrachuu akka qabu daandii agarsiisnee jijjiirama guddaa dhufe. Biyya amma itti deemnu kana innaa laallu baay'een itti boona baay'een itti gammada. Maaliif konkolaataan humti keenya irree bakka ittiin galeetoo bakka sana deemnee hojjennu hin jiru lukaan deemna buunee konkolaataan sun caccabee jechuudha. Amma jijjiiramni sun hundi dhufee kanarra geenyeerra. Bu'aan kun na gammachiisa. Nutis jijjiirama biyya kana keessatti dhufes waan siyaasaanis haa ta'u gama eenyummaa aadaadhaan hundumaa dhufe keessatti gahee mataa keenyaa qabna jechuudha. Ashaaraa mataa keenyaa Ashaaraa mataa keessanii keessatti. Artistoota hedduu wajjiniin hojjechaa turte Abbeeni nama hedduutu si waliin hojjete artistoota Oromooti carraa argattee waliin hojjenne waan jiran natti hin fakkaatu. Eenyu wajjin hojjechuun baay'ee si gammachiisa warreen wajjin hojjecha. Yeroo hundumaa otoo fiilmiis tiyaatiras waanuma fedhayyuu waliin hojjedhe jettee namatti yaaddu. Ani yeroo hunda kanan hojjedheen na gammachiisu tokko Abbaa Lataati. Admaasuu Biraanuu. Akka feetetti akka barbaaddetti yoo inni asiin kana sirreessee asiin dhufe nan galaaf. Inni soon asii dabsee asiin naa gala. Akkan barbaadetti wajjiniin gammadhee nan hojjedha. Olii Naggaa, artist Daadhii Tufaa. Fiqir Amsaaluu deddeebi'ee warra kana wajjiniin akka fedhe hojjette yaadu. Nan dogoggorras hin dogoggorras hojiin kun nu jalaa badas jennee yaanu nuti yoo lagarraan hojiin sun milkaa'e. Fiilmiiwwan Tasammaa Galataa. Tasammaa Galataa. Abrahaam. Isaan kana wajjin yeroo hunda hojjedhu toonaan jedhanii. Hiriyoota keetii gaa hundumti isaanii hunduma isaanii iyyuu akkati jaallattu beeka. Fiilmiin ati immoo tasuma fiilmii kana hin dagadhu fiilmiiwwan ani irratti hirmaadhe keessa fiilmii kana hin dagadhu jettee ati addatti yaadattu jira fiilmiidha. Fiilmiidhaan fiilmii Miixuu. Miixuu. Fiilmii Miixuu baay'ee jaalladha. Biqilaa Asfaaw kan barreesse baay'ee itti gammadee itti boonee kanan hojjedhe jaaladheeni kanan hojjedheedha jechuudha fakkaattiin sun. Jaaladheeni fakkaadhee otoo hin ta'in sana keessa fiilmii Miixuu baay'ee jaallatte taatoo jaallatte sana fakkeenya sana fakkaattii sana keessa baay'ee bakka jaallatte uummanni kun dhaga'u fiilmicha nagarsiifne. Ilma koo guyyaa maaluma taate akkana na jalaa taate ilma koo onaa cabsu. Anaan ilma koo ati ofii sumaayee ilma koo. Fakkeenyaaf tanadha. Hedduudha. Anuu miira cimaadha kan natti dhaga'ame. Miira taatummaa irratti taphattu kan dhugumaanii jechuudha. Waa tokko sitti himu. Fiilmis ta'ee televezyiiniis ta'ee yoon hojjedhu dura kaaraaktarii sana sirrittiin qo'adhaa maal akka taati maal ishiin kaayyoo ishii niitittiin fuulli ishii keessi ishii kan jedhu sana sirrittiin of keessatti galfadha. Saniin booda waltajjii irras baanaan kaameeraa fuulduras dhaabannaan ani abbee miti kaaraaktarittiidhuma. Sanadha yaadadhu. Abbeenuma dagatta. Abbee of keessaa baastee kaaraaktarii sana. Kaaraaktarittiidhuma sanadha. Sana keessa gaafa fixadhee bahin aanummaa koo beeka. Yeroo baay'ee warri taatonni akka gaararraati yeroo diimaa argan diimaa ta'uu gurraacha yeroo argan gurraacha ta'uu adii yeroo argan adii ta'uu jedhu. Dhuguma akka gaararraati moo aaktiingiin yookiin hojiin taatummaa ta'anii argamuudha moo fakkeessuudha? Fakkeessuu miti. An akka kootti hojiin aartii akkan itti amanatti ta'anii argamuudha. Kaaraaktarii sana taatee argamuudha. Fakkeessita taanaan immoo maalsaa inni kaaraaktarii sana fakkii sanatti ramadamee kennamee firee. Fakkeessituu wayii taate. Fakkeessituu wayiiti. Jireenyumti abbee akka fiilmiitti ammatoo iskiriiptiin isaa barreeffamee fiilmii ta'ee gadi ba'ee jireenya baay'ee nama gaddisiisu wayiiti moo jireenya namatti tolu moo jireenya bu'aa bayii qabu moo akkam jettee ibsitati yoo
Jireenya abbee yaa'u si gaddisiisti kan uummanni eegerra uummanni ol kaasee eega. Ishiin garuu kan jirtu daga. Isatti immoo inuman boonaan. Isaanis abdiin maaliif dakka jirti? Abbee kan eegan mana guddaa keessatti yookiin fooqii irratti mana viillaa bareeda tokko ijaartee isa keessatti kan jirtu eegu. Anoo gaafa saffata kara laga qarqaraa sanatti anoo deemu Mikaa'ela bira bu'ee umuun asii ol deemu. Artistitti adde Galaanee dhaayee. Ishii miti. Ishiin maal gooti safara kana? Lakki ishii miti. Ishii fakkaatti garuu jedha. Obboleettii kootiin jedhaan. Ishiin achirratti nama guddaadha jedha. Qoxosoo ishiiti ani jedhaan. Kunooree naan jedha. Lakkuu waan taaneefu lachan keenya iyyuu qabna. Isheen iyyuu qabna. Kanaan adda na baafatu. Inni kun garuu gurraachi sarara bal'aan kuni waan uumamaati moo waan balaadhaan dhufedha? Lakki balaadhaan miti. Uumamuun rabbii natti fakkaata gaa akka ijoollummaa keetti iyyuu. Akkuma dhaladheen haati koo maal naan jettee urgaadhaan naan jette. Buna natti urgaa'ee jette. Bunni natti urgaanaan hadda koo qabadhe. Achumaan hadda kee irratti gurraacha ta'ee naan jette. Gurraacha himaafi. Akkas naan jette gaashiin. Anis yookiin kufne yookiin cabne dhalannaanumaan kan akkasumatti of argite. Akkasumatti of argite. Egaa amma akkati amma jette kana jireenyi egaa atillee waan ittiin adda si baasanis qabu beekamtii guddaa qabaachuu fi bakka namni beekamtii guddaa qabu kun immoo jireenya inni dhugaadhaan lafa bu'ee jiraatu immoo jireenya adda addaati akkatu jette. Keessumaa aartii Oromoo keessatti aartiin Oromoo maallaqii gahaan yookiin faayinaansiin gahaan aartii kan akka hojjettaniif sinii kennamuuf sinii ramadamu baay'ee muraasaa fi xiqqaadha. Maallaqa xiqqaa innatti 18 jette sun ammayyuu naannuma 18 wayii waan jiru natti fakkaata. Ummatichi ummata maallaqa kana siin kennine garuu jireenya gaarii immoo akkati jiraattu eega. Ergaa akkamii qabda? Ani jireenya kanarratti jireenyaa fi bakka guddaa gahee akkas godhee samii irra jiraadhee sana miti. Waaqayyo fayyaa kunaa kenninaan anaaf wanta guddaadha. Jireenyi amma irra jiraadhu kuni anaaf na gammachiisa. Ummata koof garuu baay'ee gaddisiisa. Baay'ee gaaf tokko na yaadadha. Niitiin takkaa dubartii wayii mana ijaarrachuu dhufte naannoo sana. Achumaan as jirtaa hima jettee na dhungattee maal jettee egaram jiraata as jiraatte nani rifattee dhaabatte. Maaliin jedheen? Asuman jiraadha bareette kameette innaa sana dallaan koo wanniidha. Qoreedha. Qoreedhuman lagaa fuudhee qoree sanaan akkasitti ijaara. Dalleeffadhee isaan. Kinoo kanaan jedheen naan jette. Kanuman jedheen. Maalin jedheen imimmaashii kana lakkuu gad lakkiste. Ati artistii Oromoo beekamtuu miti. Akkamitti as jiraatta? Isma dhugaa jettaa jette. Kunoo galiitii ilaali ijoolleen goskinu balbala irra taa'uun jedheen. Akkasuma imimmaashii dhangalaasaa deemte rabbi galannaa ga'u. Anaaf bar kuni waan guddaadhaan homaan taane bar mana qaba kinutti hin galan jedheen. Akkasumatti bu'aa deemte. Deemte ishii nan gale. Nan taa'ee ofii yaadadhe. Kan durirraa kaasee amma hona ofii yaadadhe. Dhugaattuu niitii kana jireenyi koo boochisaayi. Dhugaattuu kaaniin naan laalu warra kaaniin naan laalu konkolaataa qabu mana qabu. Edaa kunis nama gaddisiisaayi. Lakki kana naa gadiis bar jira hin gaddu waaqayyo ammaati jettetti gammachuudhaan na jiraachise. Hin gaddu imimmaan koo haxaawwadhee tanan immoo itti dhiisee too. Teebbii banee sirbuu calqabe. Itti mofuufte jireenya. Teebbii koo banee tanan. Naannoo kamitti kan akkas namni dhufanii wannaa jedhan naannoo kam iddootti jira? Sabbataa lagni sabbataa jira akkana qarqara. Burqaa sana dhuguneeti amma nageenya ammarree bishaan nu gale laguma sabbataa sana burqaan jirti. Ishii nu daftee dhumti. Ishiidhuma dhugdus. Halkan deemneet ishii hiriiraan. Magaaluma kana keessatti. Magaaluma sana Sigigoo keessatti gadi bu'ee tanan isa waraabee isarraan asii wal harkisnee baanee dhugnaayyuu. Ammarree gana bishaan nu galee rabbi. Maaliif rakkoon amma artistoota afaan biraa kiraa manaa gaafa laallu jireenya baay'ee bareedaa fi inumaa jireenya gaarii namni jiraatu isaanii
akka jireenyaatti gaafa ilaaltu jechuudha. Artistoota Oromoo akka isaan jireenya akkasiin jiraanne maaltu taasise jettee yaadda? Ani gaammoona umanaan galle. Akkama gaa dheekkamsa waaqati akka hin jenne waaqayyo waan hin goone tarii maal uumamuma keenya moo maallaqa gahaatu isinii kaffalamaan jiru moo artistoota Oromoo maallaqi gahaan kaffalamee fi maallaqa sana fixuu laata? Maallaqni gahaan artistoota akkas kaffalame han jedhu hin agarres argees hin beeku garuu rabbi guddaadhaan jiraachaa jira. Aartii kana keessas immoo kutadhee yookiin kara daldalaa yookiin kara maaloo akka hin deemne aartiin tun takkaa namootteerti. Ishii dhiisee hojii biraa hojjechuu danda'u. Na hidhe. Gara duubatti deebi'uu hin dandeessu. Achii kaasee waan biraa wasitti otoon hojjedhee otoon karaa magaalaa Finfinnee ta'ee bakka kora hojii hojjedhu sanatti otoon ta'ee asiinis kana qabee nan deemsisa. Asiyoo ganama ka'ee achii daandii hiriira sabbataa fi hiriira jamurra jiru konkolaataa sabbataa ajaa'iba kan beeku hin beeka. Achiin dhaabachaa oola moo yeroo koo asiin nagada biraa nagada moo yeroo shii kamittiin aartii sana hojjedha. Yoon hojii biraa jalqabee waan hojii aartii an hojjedhu karaa irratti dhuma kan koo yeroon koo karaa irratti dhuma. Egaa amma Abbabachi sila dullumni nan qabne jettee jirta. Umriin kee meeqa laata kan Abbabachi umriin? Umriin koo amma 51. 51 keessa galeera. Tokkotti dabalteetti. 51. Abbabachi ishee ijoollummaa, Abbabachi ishee waggaa 20 ishee dargaggeettii sana otoo amma dhaqxee argatte ati aktariidha waan taateef jechuudha. Abbabachi ishee duubaa sana dhaqxee argite waan natti gorsituun jira Abbabachi ishee waggaa 20 sana. Abbee yeroo ijoollummaa ishee sana jechuun amma na fuuldura jirti miti gaabbee ishee ijoollummaa sun. Akkuma abbee ishee ijoollummaa sanii utoo abdiin kutatiin hojii aartii otoo dadhaben jedhiin otoo nagayen jedhiin akkuma saalfachaa jirtu san kan saalfattu sun hojii sana hojjannaan kunoo ani amma ija mukee ta'eera. Akkam fedhetti hojjechaa jira, akkam fedhetti addabaabayii dhaabachaa jira. Kanaafuu dubartiin addabaabayii dhaabachuu hin dandeessi. Dubartii sodaa keessaa ba'uu hin dandeessi. Dubartii waan hunda ta'uu hin dandeessi. Warri akka kiyyaa akka durii diinqateessanii nama sodaattanis namatti hin dubbannes gadi ba'aa hojjedhaa amma yeroon sinii mijateera. Sirriitti hojjedhaa bakka guddaa gaa nu laaltanii duubatti hin deebi'inaa hin jedha. Ani sila maalin yaadaa ture elaa abbee ishee ijoollummaa abbeen isheen amma aartii qofa hordoftee deemtee sabbataa qarqara lagaatti galtee jirti. Jireenyi ishee gaarii miti. Kanaaf akkasitti karaa aartii akka hin baane lammata waan aartii Oromoo jedhamu lafaa akka hin kaasne jettee waan gorsitu natti jedhuma afaan jedha. Amma yeroon fooyya'eera. Innaa sana hojjannee bakka rakkoo sana bakka rakkoon hedduun nu mudatu sanayyuu cabsinee baane karra isaanii banneerra amma moo itti burraaqan waan gaarii hojjetanii isaan amma mana miti konkolaataa miti waan fedhan godhachuu waan biraayyuu aeropilaayyuu bitachuu danda'u. Kanaafuu hojjedhaa gadi ba'aa abdiin kutatinaa aartiin itti fayyadamanii waan gaarii fidaa abdiin kutatinaa karra sinii saaqneerraa jabaadhaan jedhan. Waaw kun erga baay'ee namatti toluu fi dhugaa dubbachuudhaaf nama onnachiisu. Abbeen umriin ishee 51 ijoollummaa isheetti himtee jirti garuu erga umriin 51 ga'e mee haala maatii kee abbeen maatii qabdii ijoollee meeqa qabdii waa'ee isaanii dubbatu. Anillee ijoollee kanan guddise hedduun qaba. Kanan barsiises kan amma heerumanis kan bakka qabatanii kan fuudhanis jiru. Ijoollee obboleewwan koos guddiseera. Firoota adda addaas humna koo kanaan hin qabu. Deemaa narraa otoo hin jedhiin sassaabeera. Manni koo guutuu ture. Hunduu bakka qabate amma kan nattiif tokkicha qixxee dhibbaa mucaa koo tokkicha mucaa dhiiraa qofaadha.
Waggaa meeqa ta'a? jiraadha. Waggaa 15. Waggaa 15. 16ffaa keessa galeera. Innoo yaada aartii kana keessa waan seenu wayii sitti fakkaata gaafa calliftee gaafa laaltu? Jaalata inni. Maaliifuu daa'imummaa isaattis hojjeteera. Hojjetee aartii kana? Hojjeteera. BBC Action kan jedhamu tokko reediyoon jiraayu. Isa keessatti hojjetee sartifikeettaayyuu qaba. Baay'ee jaalatuun akshinii sanarratti baay'ee haadha caalaa kanatu artistii ta'a isa kanatu caala jedhanii baay'ee dinqisiifatanii faranjoonnis angaruu dura barumsa isaa afixu barumsa isaatti fufee sana booda filannoo isaa adda baafatiin jedha. Eenyu jedhama maqaa san gorsinaanis? Rabbirraa Daadhii. Rabbirraa Daadhii kunoo sirriitti of eeggadhuutti barnoota kee sirriitti baradhu eega barnoonni xumurame booda gara aartiitti dhuftee akka abbee immoo aartistii jabaa akkati nuu taatu abdii guddaa sirraa qaba. Diraamota hangammaatti hojjettee yaadatta? Baay'eedha. Lakkoofsa? Meeqa jedhee meeqa lakkaa? Lakkaawwattee fa'aa beektaa? Yeroo tokko yaalee tanani nan dadhabe. Meeqa geesse dadhabe? Baay'eedha. Kanaafuu nan dadhabe. Kanaaf lakkoofsa isaayyuu beeku. Kan fiilmotaa hoo yaadattu? Fiilmonni as dhiyoodha sun. Fiilmiirree nan yaadadha. Fiilmii baay'een hojjennee karaa 11 kana ta'a. Dhumarratti fiilmii nan dhaabe. Maaliifi fiilmii hojjattee amma kanan namoota fiilmii hojjechiisanis ta'ee namoota barreessaniif kanan ergaa dhaamu amma fooyya'eera. Kaffaltiisaas fooyya'eera. Yeroo keenya sana 10,000 gadi ani kanan hojjedhe. Wanta guddaa kanaan fudhadhe 9,000. Fiilmii hojjedhe. Isa nan yaadadha. Garuu hojjedheera, dhama'eera. Namoonni tokko hojjechiisanis kan naan kennine jiru. Galatoomii abbee kan naan jennirree jiru. Maqaa isaanii dhufu? Innaa rabbi laphee haa kennuuf achumatti. Ani maqaa isaanii dhayees hin beeku. Kanaan duras dubbadhe. Warrani ani isinii dhama'ee hojii kana bilisaan isinii hojjedhee hangammaatti dafqa abbee hin kafalle dafqashee tirfii isaa wajjin hin fiddanii akkasiin kafaltan. Ani naa kaffalus baattanii garuu sammuun keessan hojjetaayi. Akkamidha abbee koo galatoomii hin dhabne irree otoo naan jettanii beektu ani isinitti hin dubbadhu. Kanaafuu warra kaan akka akkasin goone kana booda. Kanaaf waan fiilmii maafan dhamaa jedhee tanan ittan dhiise. Gara fuulduratti egaa fiilmii anis produce godhee wajjin akka hojjennu abdii guddaan qaba. Diraamota reediyoo faas hedduu hojjetteetta. Diraamota isaanii nuu kan yaadattu qabda. Meeqa ta'uu isaan? Baay'eedha. Isaanis baay'eedha. Baay'eedha. Ammayyuu kan qilleensarra jiru reediyoo faana shancireen jira waggaa meeqaaf kan deeme kutaa 165 moo akkanarra deemeera. Faana. Mana aartist Tasammaa Galataas deemne dhukkubarra waan jiruuf hanga ta'e hanga humna keenyaas gargaarsa goonee fi isa deemnee daawwannee turre. Tasammaan yeroo ammaa kana dhukkuba kaansariidhaan qabamee sireerra jira. Mee waan Tasammaa ammoo dhukkuba isaa amma jiruu fi jireenya aartistii amma jiru kanaan yaalamuu akka hin dandeenyes beekamaadha. Mee waa'ee isaa fi isa wajjiniin hojiilee hojjettan muraasaa fi uummanni nu daawwachaa jiru kunis gargaarsa akka taasisuufiif dhaamsa kee gamanaan akka dabarsitu carraan sii kenna. Taseen baay'ee hojjeteera, baay'ee dhama'eera. Uummata isaa fuuldurattis baay'ee jaalatamaadha, baay'ee beekamaadha. Dhukkubni isaa cimaadha, ammas yaalamuu qabaa jedhan. Kan ofiisaas fixatee nutis waan harkaa qabnu jejjennee beekta jireenya artistii fixannee sana booda akkam haa goonu. Mucaan nu harkatti du'uuf sana booda sooshaal miidiyaa irratti baasnee rabbi galannaa ga'u ammi danda'e baaseera. Ammi danda'e miskiinallee otoo hin jedhin ammi danda'e amma humna isaatii gargaareera. Garuu maallaqni sun qorichuma amma kiimoo itti fayyadamu kana isarraan geejiba isaa sanarraan ala wanta haftu miti. Waanuma furdaadhuma tokko waanuma gaarii tokko qabee kan nu dhiyaatu dhabne. Yoo dhukkuba kana dafeetti dhaqqabee biyya alaatti deemee dafee fayyuu danda'a nuun jedhan. Rabbii gaditti uummanni keenya abbaan qabeenya soo jiraate nuuf haa birmatuuti mucaa kana lubbuusaa nuuf haa baraaruun jedhan. Artistoonni yeroo baay'ee aadaan baay'ee amaleeffatamee fi baay'ee aadaan badaa ta'e saba keenya keessatti dhufaa jiru.
artistoota keenya irratti keessumaa yeroo isaan lubbuudhaan jiran yeroo isaan socho'an yeroo isaan hojjechuu danda'anii namni dhimma irraa qabu hin jiru. Gaafa isaan du'an yookiin boqotan garuu suuraa isaanii maxxansuun feesbuukii kana cinquun lafattis ayii jedhanii waa'ee nama sanaa dubbachuu fi hojii nama sanaa dubbachuutu mul'ata. Garuu warra amma jiran kanaa fi furmaanni waaraa maal ta'uu danda'a? Namoonni amma jiran jireenya isaanii haala gaariitiin nama otoo hin kadhatiin gadi bahanii nu gargaaraa otoo hin jedhin jireenya isaanii akka fooyyessaniif gama mootummaatiin ta'uu danda'a gama ummataatiin waan waaraa ta'e maaltu godhamuu qaba jettee yaada keetti? Ani akka yaada kootti kun barmaata ta'e yeroo hundumaa gaafa ati duute abaaboon hiriiraan galaa miidiyaa irratti wanti hundumtuu hiriiraan haasa'amu. Garuu gaafa dhukkubsattee ciiste tokko waa tokko hin jiru. Rabbi galannaa gahu kun taseedhaaf amma ta'erree miidiyaanis dhaqqabee firaa sinis dhaqqabdanii firtuu amma taate dhamaataaniirtu. Kun jijjiirama guddaadha. Kanaayyuu arguun keenya nuuf amma. Amma immoo maali yaannee nuti otoo akkasumatti gurmoofnee yeroo hunda kadhachuurra mee gurmoofnee hojii gaarii tokko hojjannee abbootii qabeenyas kan amma gaafa dhibamne gaafannu kana isa xumuraa fi isa dhumaa amma gaafannee hojii tokko waan cimaasaa hojjannee isaan guddachaatii kaawwachaatii gaafa dhukkubsan waan galii nuu fidu wayii boru kadhachuurra ol keewwannee boru kan itti wal yaalchisnu tokko otoo goone kan jedhu irratti mari'achaa jira. Waan akkasii yaadu. Waan akkasii yaadu. Waan yaada baay'ee jabaadha. Waan isin gargaaru jedha. Egaa abbeen fuulduratti immoo maalirraa eegna abbee? Aktiingii biraa yookiin taatummaa biraati immoo gara piroodiisara kanatti dhuftee diraamoowwan fiilmiiwwan piroodiis gooti immoo amma gara barreessuu kanatti dhufti immoo maalirraa eegna abbeerra? Hojiiwwan akkamii immoo sirraa eega uummanni? Egaa abbeen gara fuulduraatti diraamaadhuma TV kana keessatti fakkaattiidhuma addaatiin kara fuulduraa hin dhufti yeroo dhiyoo keessatti jedhee tana yaada. Hojiin jalqabamee jira jechuudha. Hojiin yaadamee jira. Isarratti wal agarra. Egaa gaafa isheen diraamaa TV ishee sana eegaltee aktiingii ishee bareedaa sana immoo nu agarsiistu nus gammadaa shoorratti deebisnee immoo waa'een diraamaa sana qofaa deebinee kan wal mari'annu ta'a. Egaa abbee yeroo kee guddaa kanarraa aarsaa gootee dhuftee gammadaa shoorratti nu waliin argamtee immoo sagantaa keenya guyyaa irraa akkanatti waan nu bareechitee fi galatoomisiin jenna. Cheers. Akkas. Anis baay'een si galateeffadha. Uummata koo baddee jedhan sanaan akkan keessa koo jiraa jedhee itti madduuf kabajee waan namaamteef galatoomii gammadaa shoon jedha. Ulfaadhu abbee. Itiyoo Telekoom. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oolne. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaatti baay'ee bareedaa fi akkasumas bashannansiisaa seenaawwan hedduu hundi keessatti duubatti deebitanii yaadachuu dandeessan diraamaawwan adda addaa irratti takkatti gammadanii takkatti gadditanii nama isin daawwachaa turtan Abbabachi Ajjamaa waliin kan guyyaa irraa taasifanne kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyaatti waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jenna torban ammoo keessumaa biraa qaban waadaa kan isiniif seennu ta'aa nama torbanii nu haa taasisuu nagaatti.